Gabaasa raawwii hojii qaama raawwachiiftota magaalichaa dhiyaate irratti miseensonni mana marii gaafilee kaasaniin gabaasni dhiyaate ifaa fi qulqullinaan dhiyaachuu kaasanii yeroo gannaa kana keessatti daandiiwwan eegalaman xumuramuu akka qabanii fi bo'oo lolaa qulqulleessuunis murteessaadha jedhan. Gama biraatiin naannoo mana jireenyaa keessatti qaamolee balfa dhabamsiisan irratti to'annoon taasifamuu akka qabu taarifaan wal qabatee ammas konkolaachistoota taarifaan ala fe'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu akka qabu kaasaniiru. Magaalaan teenna akkuma kaafame magaalaa fakkeenyummaa guddoo qabdu taatee mul'attee jirti. Duris akkuma mul'atte haa ta'u malee keessi isii kun baay'ee keessi isii kun kubilistooniin duraan jiru hundi buqqa'ee karaa deemuu nama dhoorgaa jira. Dhimmi kun gadi fageenyaan laalamuu qaba. Gara birootiin asfaaltii biyyeen irra garagalee asfaaltii cufaa jira. Waan xiqqishuu jedhamee bareedumni magaalaallee miidhamaa jira. Isa kanallee osoo itti yaadamee laalamee ammas dafeemee odoo roobni kun gadi hin jabaanne kallattiin kaa'amee qulqullinni bo'oo lolaa kun yoo hin godhamin miidhaa guddaa geessa. Balfa gogaa wal qabatee magaalli keenya baay'ee magaalaa qulqulluu taatee jirti. Hojiin qulqullinaa uummata abboonsuudhaan hojiin hojjetamaa jiru gama mana qopheessatiin hojii guddaadha jechuudha. Garuu immoo ammas marii uummata irratti kan ka'aa ture balfa gogaa iddoon itti gatamu ammas bakki itti kuufamu rakkoodha. Iddoon tursiisanii kaasan waan jedhameef yeroo ammaatti balfi baay'een qe'ee namaati irratti akkaataan itti ka'uu dadhabaa jirutu jira. Waldaalee achitti gurmaa'aniifis immoo ammas rakkoon tokko tokko kan mul'atu balfa kan biraa geejjibaa wal qabateeti. Taarifni yeroo darbe rakkoo boba'aatiin akka malee ol ka'ee boba'aa immoo mootummaan yookiin immoo qaamni ilaallatu sirriitti boba'aa kana akka gadi buusu hojiin hojjetamee amma yeroo ammaa magaalaa keenya keessa boba'aa rakkoon hin jiru. Haa ta'uuti garuu immoo taarifni sun gad deebi'uu hin dandeenye. Karaa kaleessa karaa birrii 10 deemamu har'a birrii 30 birrii 40 jechuudha. Hojjetaa mootummaa kun achitti miidhamaa jechuudha. Galgalaaf ganama boba'uu gadi deebi'u taarifni baajaajii haa ta'uuti kan taaksiiwwanii kun osoo waajjirri geejjibaa hordofee waan jedhu san makaasuu barbaadetananii inshuraansiin fayyaatiinis wal qabatee hawaasni rakkoodha. Inshuraansiin fayyaa akkaataan miseensa horachuu qarshiin achirraa guurame kanaan dura qisaasa amma tures yeroo ammaatti waan gaariitu jira. Garuu ammas tajaajila wal qabatee rakkoodha jedhee hawaasni marii irratti kan kaasaa ture jechuudha. Keessattuu dhiyeessii qorichaatiin wal qabatee ammas rakkoon kan jiru ta'uusaa nuti seektarichas gaafa qoran deebii nu kennanis jiranii garuu dhiyeessiin qorichaa akkuma biyyaattis jiraatu karaa qorichi hin jiru jedhama osuma jiru jedhama waan jedhamu siin ka'a waan ta'eef kanas osoo hordofamee waan jedhu sanii. Gaafilee fi yaada miseensota mana maree irraa ka'eef deebii kan kennan itti aanaan kantiibaa magaalaa Adaamaa Obbo Nigaatuu Mootummaa yaadaa fi gaafilee kana hundaa galtee karoora bara 2019 taasifachuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf ni hojjetama jedhan. Milkaa'ina isaaf qoonni miseensota mana maree olaanaa ta'uu kaasaniiru. Maal harcaasne maal immoo kallattii itti aanutti fudhannee deemuu qabnaa kan jedhu kanaanis yaadni mana keessa ka'e irra caalaan isa yaada dhugaati jechuudha. Kanaaf galtee godhannee hojii taanu keessatti ilaalatii deemuudha. Isaan kuwwan immoo fedhii fi baajata giddu galeessa godhanii dhimmoota harcaa waan ta'eef kanaaf wanti mana keessa ka'e gaariidha. Humni guddaan bulchiinsa magaalaa sochoosu miseensa mana maree kanaa jechuudha. Hojii jiru qoratee adda baasee furmaata itti kennu mootummaa cinaa dhaabbachuun waggoottan kana keessatti hojii guddaa hojjechaa jirta waan ta'eef kanaaf waan milkeessine waliin milkeessine waan harcaasne kunis sababoota baajata wajjin wal qabatu giddu galeessa godhaniiti. Dhimmoonni immoo akka rakkootti kaasan haga gadi jallaatti jiran kunniin immoo waliigalatti nullee deebinee immoo sirreessuu qabnaa kan jedhu kana ejjennoo kanaaf fudhannee yoon deeme gaariidha fudhannee.